nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif hawayyatu jirra miidiyaa warra dhufaa jirtanii obboloota hundi keessanii jirra galanni waaqayyoo haa ta'u isin jechuu barbaada. Gara yaada koo kan obboleettii tokko mudatee isiniif qooduufin yaaddee jira. Inni maali yoonaan jettanii namni yeroo biyya ormaa dhufu kana ofiin jijjiiree maatii kullee jijjiiree jedhee biyya abbaa isaatii ba'an beektu. Obboleettiin koo kun yeroo jalqabaa biyya Kuwaitiin deemtee waggaa 3 hojjetattee nagumaan biyyatti galtee maatii bira immoo ji'a 2 turtee gara biyya Dubaayin guchiste. Yeroo gara biyya Dubaayin kana deemtu hojjechiifattee gaafa isheen deemtutti mana isheen deemte sana hojjettu hunduunisii 2 jira. Gaafa achi jiran sanatti isheen tokko hunduunisiin tokko nyaata hojjetti jette. Isheen tokko immoo qulqullinadha. Mana qulqulleessiti. Angoojiin koommoo uffata tuskiidha. Uffatuma hojiin koonaan jette akkana taasiftetti. Yeroo kana mucaan kun maal taati isheen nyaata hojjettu suni baay'ee maatiitti naaf dhiyaatti jette. Yeroo dhiyaattu kanatti namni tokko natti akkan dubbanne jetti faa bakka isheen dura deemte ta'a hin beekani jette. Wallamne yeroo baay'ee jetti natti hin dubbatiin namni itti dubbate afaan gaarii namatti hin deebisu jette. Sana booddee maal gooti mucaan kuni dhumatti wal dhabaa madhumnee naguma turree yeroo dhufee ji'a 6 guutuu wal dhabaa dhufne jette. Ji'a 6 keessaa gara ji'a 7 keessa seenu wallamne jetteeni. Intalli kun maal hojjetti jetteen dunisiin beektu waan isaan dalaganii bakka waan isaan dalaganii hojii isaanii baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa dubbachuu fi hojii isaanii ilaalte nyaatuma nyaachuu kana hin lagatta dhugaa dubbachuu fi sana booddee maal godhati jettee qeensa kana qoratti jette. Qeensa kana gurfaa keessa rooramnu galgala wal gurma jirra. Hojjettuu 3 taanee gurfaa tokko keessa gurfaan sun bal'aadha irraa ribin keenya jechuma jette. Ammoo sanatti qeensa ishee kan harkallee miilallee qoratti jette. Yeroo qorattu sanatti qeensa ishee sana gattu fesaaleef jala keessee qoratti jette. Maal itti godhattati? Qeensa kee kanatti maal itti godhattaa yoo keessaa qeensa qorattee keessee maal itti godhataa hin jedhu maaltu si geeshee waan hin godhu anatu beeka maaltu si geeshee naan jennaan mucallisee jette. Isheen maal gooti qeensa sana qortee iddoo tokkotti kuustee maal gooti? Ittiin maal gooti hin danfisi jette. Hin danfisti. Immoo danfistu sanatti immoo isheen danfistee danfasa sana qabbaneessitee bishaansa sana immoo alaandiitti naqxi jette. Eetuu isheen danfisattee alaandiitti naqaa jirtu ani bishaan barbaachisaatiin isaatti gubbaarraa gadi bu'ee dhufe jette. Amma calaltee kadhuun isaa qeensa isheen qorattu sana jette. Maaliif maasii fayyadamuu jedhutti xisettee dubbattee jennaan naafsiis hin balleessanaan jetti jette. Maaliif kun beemsa isaa maala jedhee bakka gaaffii guddaa natti ta'ee na rifadhisiiti. Rifadhee maaliif kun jedhee gaaffii guddaa bakka sammuun kun bakka kana ta'uu dide jette. Maalitti gooti jedhee. Isheen lakkaan bishaan qeensa sanaa maal gooti buna fajjaraaf danfisetti kenniteette. Bishaan yeroo danfisan bishaan isa jalqaba danfee jennaanii itti bunni danfame ture bishaan sanatti qiccee buna danfisee isaanii laatti jette. Nyaata garaagaraa waan hojjettu nyaata sanatti qiccee itti kenniti hojjetti jette. Isuma sana kan hin argine nyaata badan nan du'a malee nyaata mana keessa nyaadhu dandii jiranitti. Gaafa dudutti maal rakkoon jirudhanii qaallichillee na qoratan jette. Immoo na sodaadhe jette. Inni narra rakkoo narra geessisu dandeessi kan jedhu sodaadhe jette. Ofuma kun barbaanne waan harki kun hojjenne nyaadhu jedhee mandidee jette. Sana booddee maal na gooti isheen egaa bishaan inni dhugu sana irratti na eeggatte jette. Bishaan immoo alaandii tokko bichaan fayyadama. Alaandii garaagaraatti yoo qodaan meeshaan isaan ittiin fayyadamuuti fayyadamte gaaramuun tokko beektu akka isaan hojjettu akka ilaasha isaan qabaniifi. Kana booddee intalli kun maal taate nyaata alaanaa bituu jalqabanii ani bakka nyaadhu kan Itoophiyaatti na deebisaa malee nyaadhu alaanaa bitaa malee jennaan aluma naa bitu jette. Kana booddee mucaa kanarraa maalti dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa.
Kana booddee maal gooti isheen kan nama gaddisiisu bishaan isheen dhugdu laandii sana eeggattee alaandii sanatti wali isheen naxxeettoon hin beeku jettee bishaan achi keessa jira. Adangatuma kuufata tokko isaa olee dhufee bishaan sana dhuge jettee ni ga'a. Nyaata didee jennaan na himti kan jettu sodaattee kan isheen kana dalagdu jechuudha. Isumaanii bishaan sana kan dhugee garaa koo keessa ol na ba'uu barbaade jettee garaa koo sana keessa ol ba'uu barbaade na ba'uus na didee sana booddeen hin godhuu wallaalee akka daqiiqaa shanii cinqeen irraa zigeedee lafti galgala jettee himatumaan kan jiru xiqqoo gannaa deebi'ee jennaan saatiin ribaan kee irramni jettee takkaa rafee yeroon akkasitti galagalee takkaa ribaa rafee deebi'ee galagalu bakka garaan kun nama danfa danfisee natti na jiraate. Keessa sana dhukkubaa ala sana dhukkubaa guddaa koo kana dabalatee godhumsaa wallaalee jettee isumaan ganama danda'ee deemuu dadhabee jechuun dadhabee oolee jarri maal taatee naan jedhu ani dubbachuus qaamni guutuun sana laafe jettee sana booddee bakka mana keemii nageessanii mana keemii nageessu mana keemii keessatti sirma gonkumaa ta'e mul'atu jettee biyya Dubaayii keessattidha. Mul'atu kana booddee mana keemii raajiillee dhaqatanii na kaasisanii raajii ka'ee waa tokko dhukkubaan qabdu naan jedhu malee dhukkubni qabdu haalnaan jedhu dhiiga waan afaan qoratu jettee isumaatuma akkanumatti dhukkubsadhu naannoo waggaaf ji'a muraasa fixxee mucaan kun yeroo biyya galtee bakka hin dadhabdee maatii biratu ji'a tokko guutiin biyya galtee jechuudha. Dhukkubni kun akkuma malee itti cimee hospitaala xiqqaama deemtee mana keemii xiqqaa geenyaan yeroo deemtu sanatti hospitaala guddaatti barreessanii jechuudha. Yommuu sanatti dirqama daftee opereeshinii ta'uu qabdaa raajii kaasan jechuudha. Opereeshinii ta'uu qabdaa daftee samtamaan jedhanii opereeshinii taatu sanatti opereeshinii seensisanii opereeshinii godhanii yeroo sanatti isheen achi garaa ishee sana keessaa wanta halluu garaagaraa wanta akka cirracha garaagaraa achi keessaa baasanidhanii opereeshinii godhanii kan sana booddee isheen achi keessa saabanii qulqulleessanii deebisanii hodhamee guyyaa 3 buliin deebi'ee akkuma duraatti deebi'ee naan jetti. Sanumaatuma kunaanutu ji'a 3 wal achi keessa ciifte. Amma bakka gara fuula rabbii deemtee wanti ta'u hin jiru isiniin jedha obboloota koo. Wanti mucaa kanarra gahee akkasin irra hin geenye of eeggachuun nama barbaachisaa. Keessumattuu hundumisii fi Siliippiinii jechuun baay'ee hamoodha isaan. Waan toluun hojjetanii wanta namatti bareeduun hojjetanii beektu. Keessumattuu Kuweetiif Dubaay keessatti tokko hanga 5 fayyadamu Araboonni. Hojjetti tokko ni fayyadaman waan ta'eef of eeggannoo nama barbaachisaa. Waldhabdee xiqqootiin lubbuu keessan balleessuu danda'u. Waldhabdee xiqqootiin lubbuun keessan gaaga'amuu of eeggadhaa. Waaqayyo biratti kan ofiif abbaa masaadha. Waaqayyo biratti kan oftis kullee abbaa masaadha. Keessumatti bishaan dhugdan ituu nyaata nyaattanii dhiistanii deebitanii nyaatina mana hojjettuun baay'eetu keessatti. Wanta dhugaa jirtanii lafa keessanii deebitanii ittiin fayyadamina gaarii miti. Mucaan kun maatii ishee billee ishuma tokkittiidha kan nama gaddisiisu. Maatii ishee obboleettii hin qabdu ishuma bichaadha intalli dubaraa mana sana keessa baay'ee tokko nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuu fi namni biyyarraa ba'a malee biyya namaa kana keessatti wanta nama mudatu baay'eedha. Kanaaf of eeggachuu qabdu. Waaqayyo nama eegu malee of eeganii illee siraa hin danda'anii of eeggadhaa. Ansaniin jechuu jaalladha. Maaliif ilma namaa kana keessa goree seexanni waa baay'ee fayyadama. Ilmi namaa waldhabdee xiqqootiin wal balleessutti fiiga beektu. Kanaaf of eeggadhaan siniin jedhaa. Bakka jirtanitti hunduma keessan waaqayyo sinaa eegu sinaatis kun siniin jechuu jaalladha. Kanaaf kan obboleetti koo kanarra gahee kan ishee mudate akka nama kamiyyuu mudanne ofirraa eegaa siniin jedhaa. Dhaamsaan dhufeef xumureen jira. Oromoo chaanala kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa. Hirmaatii taatan immoo like share gochuun
channel kana jajjabeessaa jechuun jaalladha. Nagaatti.